Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaya fayyada. As video biraa qabadhee isinii dhufe har'a foon waddii xibsii godhutti jira. Wanni aan asitti qopheeffadhee jiru timaatima, foonii, shunkurtii, qaaraa, dhadhaa, qullubbii adii, barbaree, soogidda, fi zayitiidha. Asitti deebi'ee zayitiitiin ibiddarra kaayadha. Zayitii tanatti deebi'ee eega zayitiin ho'ite booda deebi'ee lafee irra kaayaa. Foon dura lafee diqqoo bilcheessa. Lafeen diqqoo bilchaatuuf waan turtuuf foon dura lafee bilcheessaa. An foon re'ee godhaa jira. Yoo ammoo foon horii taate foon horii ka lafee hin qabne waan ta'uuf foonuma itti naqattanii. Amma akkanatti lafee tanaa haga daqiiqaa lamaatiif akkas bilcheessaa osoo fookaan itti naqne. Warri chaanela kanaaf haarawaa baga nagayaan dhuftanii please channel video yoo jaalattan like gochuu hin dagatinaa, subscribe gochuu hin dagatinaa. Amma deebi'ee foon itti naqadhaa. Foon illee diqqoo gurdisee muree kanarrallee diqqeessitanii muruu ni dandeettanii. Akkanatti foon kana bilcheessa sobaa haga inni bishaan baafataa. Garuu foon re'ee haga foon horii mara bishaan hin baafatu. Namni garii eega inni bishaan akkasi baafatee bishaan san keessaa gadi naqaa. Foon re'ee waan hagas mara bishaan isaa guddaa hin ta'iniif an bishaan keessaa gadi naqu haguma inni bishaan isaa fixatu eega. Kunoo bishaan kana kan inni baafate bishaan ibidda diqqoo haayirra kaayee ibidda ol dabalee fixataa. Innu kunoo amma bishaan fixatee jira. Eegas qullubbii itti buufadhaa. Qullubbii fi zanjabiila, barbaree diqqoo irra buusaa. Namni garii barbaree malee godha xibsii yoo godhu, an garuu diqqoo barbaree itti buusaa. Eegas barbaree tanaa fi qullubbii adii diqqishuu walitti bilcheessee eegas foon kiyyaa walitti makadhaa. Kunoo akkasitti maraa walitti makaa. Foon yoo xibsii daqiiqaa 15 agas irra bilcheessu. Kunoo amma shunkurtii itti naqadhaa. Shunkurtiilee gurgurdisee haala kanaan muree shunkurtii itti naqadhaa. Bilchaatu gahee amma foonii. Warri duraanuu maatii naa taatan ammas baga nagayaan deebitanii viidiyoo laaltanii yoo jaalattan like gochuu hin dagatinaa. Amma timaatima itti naqadhaa. Timaatima illee ittiin guddisuu. Kunoo eeguma foon bilchaatu gahee timaatima dhumarratti itti naqaa. Eega timaatimaaf shunkurtii itti naqee garuma daqiiqaa 2-3 bilcheessa. Eegas dhadhaa diqqishuma itti buusee maal jennaan zayitiillee waan qabuuf hedduu dhadhaa ittiin guddisne. Dhadhaa diqqoo irra buusee amma soogidda diqqoo irra buufadhaa. Kunoo hagasaa haganattuu bilchaatee hedduu bareedaadha. Kunoo amma qaaraa itti naqadhaa. Eega qaaraa itti naqadhe booda ibidda irrumaa dhaamsaa. Qaaraa eeguma foon bilchaate itti naqadhaa. Kunoo qophaa'ee akkanatti biddeena nyaattanii waan barbaadaniin akkasii nyaachuu dandeettanii. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Nagaa keessanaa tura.